ilma ganda kiyyaa Haniida affeeruu keetiif galatoomi. Aloo, neetworkiin ana mo'isa qabe. Neetworkiin ana mo'isa qabe uummata waa kolfate namoonni. Ante keessumaa na darbe sila ana agattumata namaa nuun jedhanii riippoortii godhaa rammoo saroonni. Suusiyye thank you. Jalqaba irratti qophiileen kitaabbii godha. Jalqaba irratti. Nyaata ajajannee kennu nyaatu nu dabbare asli harree isheetti fufatu. Jalqaba irratti ilma ganda kiyyaa akkatti nyaata kana fakkaatu hoteela kana fakkaatu geessitee osoo nan beekin kabajaa kiyyaaf jecha affeeruu keetiif galatoomi. Shigala tarraafi. Isa itti aanuuf immoo wallaahi wanni deemaa jiru kana mannashaa fi madrashaa nama wallaalchisa bakkeen dubbii irraa ka'ellee hin beeku ani dhugaa rabbii dubbachuuf ta'uuf hin beeku bakka dubbiin kun itti dhaabatu hedullee naagalaan jiru namuu yoo ati waa jettuu akka waan saayidii qabattee akka waan duubaa ergitee minaamin itti haasayamaa laabii kanatti bakka hunduu bakka ana jira maarree jedhan jira waan ta'eef hangara gabaabatti amma hawaasa akka hawaasatitti gorsaa ture. Awwaggaa meeqa nama arrabsaa ture maal argadhee jedhee homa san irraa dubbataa ture. Haftaamiin taane abbaa qabeenyaan taane biyya kanaan baane arraba an barumsa isin haa ta'u namni nama arrabsu guruun ga'u warri nama arrabsan abaarsoo qabdanii duuba deebi'aaf qoradhaa jedheeniitumaan uummataa dhaamaa ture. Isa warra wallolee warri wallole kun bataam kabbaad naachoo sin dhagayan falaach qoraachin isaanii waan ta'eef tanirraa yaalee ture mubettillee gastii ijoollee irratti wal agarre itti hime warra achi mubaarakiin arrabsutti illee hime mubaarak yoo tole naan jedhe eegatti kamitti deebi'u arge jarri mootuu afaan baatee hin dhiifnu jettee walitti dhiiseetuma duubaa laala jechuudha akkuma bakka homaan gootu bar nama kana ima kadhattaa san booda oolidee hin dhiifta homaan gootu wanni gootu tokko hin jiru waan ta'eef yaallee dhugaadha akkuma jette dhimmi dhuunfaa isaa walirraan qaban hin jiru miidiyaa kana waliif fide yoo dandayan uummata burjaajessuu dhiisanii wal dhiisudha galgala kanallee walitti dharaasanii turanii koomentii jalatuyyuu furmaanni jiru jarana isin uummata burjaajessina uummata dhiifama gaafadhaa jennaan sheekonni hin laalayanii sheekota illee darbanii dubbii keessan keessa seenuun barbaadu akkanumatti uummata burjaajessaa jirtanii irriba dhoogaa jirtanii walitti kaasaa jirtanii isin hunduu dhiifama gaafadhaa dhugaa ebaluu qaba wanni jedhamu sun namni dimbara walitti qotan jiru midirra walloltanii akkanumatti hawaasa viidiyoo tokko hojjedhaa dhiisaa uummanni wal dhiisaa jennaan jarri hin fudhatamne gasi sheekota galfatanii sheekota illee harka diidaniituma yaa'anii homa akkasiiti dubbii nama miidiyaarra deemaa jiru kun garri qabatan tokko hin jiru garri gortuus hin jiru ka qabattus hin jiru cadhifteetuma laaluu yookiin akkuma kana miidiyaarraa jalaa dheessu malee kaaqimee balaa hin oonatrisha. Asli awwan kalal waa takka walaafaa amnaan afate. Araarsaa hin jenne bara abbaan nam tokkollee araarsinaa asa wanti rakkoo fide guddaan nu jaarsummaan. Siigalee anarra nama wal dhabe lamaatii fi ebaluu yoo wal dhabde nama wayii Mr. X yoo wal dhabde siifisa jedhu jaarsummaa dubbadhe boru kan wal lolullee jaarsummaa biraa eeggatu. Namni dhuunfatti walaa raggatu koodii gandummaatii fi koodii amantii fudhatu ammoo haa dhaabatu. Yaa san Wanti keessa fokkatan bakki rakkoon jiru san. Ati abbaan irree qabu abbaan si qixa ragaxaa danda'u si waliin asliidhaa maqaa kee waamaa si haa raggatu. Nasrii jedhaa na waamaa na haa raggatu. Rakkoo qabu si galee gandaa fi amantii fi naannoo wayii waan wayii koodii wayii fudhatanii deemuun ammoo mala daldalaati. Wanti akkasii ammoo sirrii miti. Eenyuun illee haa ta'u eenyu. Anamma as biratti maqaa namoota dhuunfaa meeshiin godhaan jiru yookiin ebaluudhaan jiru. Maannim yuhum maannim atillee boru anama fakkeenyaaf ufuma fakkeenya sii kaasa. Ani dhalataa arsiiti Oromoodha amantiin kiyya Islaama sii galee an har'a gaafa nagahaan jiru kana yoo arsii hin gurmeessine yoo arsii hin ijaarre uummata arsiiti yoo waan goone boru gaafa namni Oromoo keessaa bahee na raggatee an arsiidha arsiin naa birmadha jechuu hin qabu. Boru ammoo arsii kakaleessa hin ijaarin boru ijaaruuf deemu hin qabu. Sirrii miti wanta kana. Ihe
የዱሮ ፋሽን ነው፣ የተበላ ፋሽን ነው፣ የማያዋጣ ፋሽን ነው። ሲገለ እርድና ፈካተ መለ ፋሪነት ይላል ቸከናኮ አኒ ዮ አርሶ መኪያ ጃለዴፍ ኡመት አርሲቲ ቁቀመ ቀበዮ ተኤ ጋፉመ ነመ ሁንደ ወሊኑ ነጋ ቀቡ ሐዋሰ ኪያ ኢጃሩ ሐዋሰ ኪያ ከበጁ ዮካን አሞ ጋፈ ረክሽቶ ተለወይ አሞ ወና ጎቴ ካቴቲን አማ በር ዋንቱ ጅራ ቤታ ፋሽኒ ዱፌ ቶኮ ጅራ ፈከነፊ አና ሙባረክ ዮ ወሎለ ዮ ዱፍኔ አና ሙባረክ አራረምኔ ወሪ ጋብ ዱራ አና ሎላ ቱሬ ናቲካ ወሪ ሙባረክ ሎላ ቱሬ ኢታቲካ አናመ ጎልጋላ ከነሰሩ በደ ሂንዲዳን ወላሂ ወላሂ አማ ዱቢ ከና ሙባረክ ለፍጡ እንደንደው ማልቱ ጀረበይታ መፈቀል መንግስት ይረት ገገሰ ወራንሳ እንደገ ፈጣኑ እንዳጀረ ደሜ በይታ ኑዲፍቴ አራራምቴ በካ አዲሴንቱ ስላላ ኑ ሲረገጣ ያኒን አችሌ አካዝ ያኒን ዳይሬክት ሆጋንቶኒ ለማን ወኒ ሀርካ ቀመን ቶኮ እንጅሩ አቦ ፓርላማ ምርቴ ሰመለ እንተው የቻላ ለመታረቅም አቁማ ፋኖን አብይ ሂዳቺሴ ብያ ሃኤዱ ሂዳቺሴ ሙከት ገልተ ከና አማ ዮ ሙባረክ ፊ ወሪ አከነዝራ ኩን አራራማን ወራኒ ሙባረክ ቦሶነ ሴን አትሌ ቦሶነ ሴን ከዜኑ ኩን ኑት ዱካት ጀረት ዱካታ የር ሆገና ዱረቲ አንዋን አከዚ ኩበደ በይታ ሲጋፈደ ከናብ ዳጋይ ሙባረክ ማፈናደ ሚዲያን ፈየረምቱ ወራለ ዱንፋ ጃ ዳጋይ አዋኑ በደራቲ ሙባረክ ላይ ዳጋያ ጅራ ኩን አስረ ጅራ ቶፒ ጅራ ነብር ኢላ ናፍሪ ዳጋይ ሙባረክ ያከት ሂሪያኪ ሪያ ባባቲ ሙባረክ ረኮ ሙባረክ ማልኒ ቂሚ ገረትን ቀበቱ ዮት ኡቴ ዋይቲ ሂምቴ ከማ አባሮ ዋይቲ ፍተኒት አሞ ዛይቲ ደወልቴ አዝሊ ሽረቲ ትሽረየተኒ አሙ መላይ ቢዱ ዮአንለ አናዝሪ ነከን እንዱ ቶኮልፋ ሙቤን ዋን አከቲ ተዲባን ዲበቲ ዋን ነምኒ ከታ ሲቲሙ ኢሱ ቀባይች ኢቲሚ አትለ ቢልብለ ቶኮ ከን ላማፋ ኡጆለንቱ ነጋዮ በርባድ ummata kana yoo kabajaa qabaatan ummata irraa dhalatan kana miskiinni isaan jaalatu kun koomentii jalatti akka waliin bolloyne miyuutu waliin goone gaandaaf laga wal arrabsine sheekotan xiqqeessine hayyoota qabrii baataniin arrabsine yoo barbaadan yoo kabajaa ummata ufii qabaatan sigalee miti mubaarakiin arrabsuuf mubaarakis gabbaanii viidiyoo hojjechuu ummata kenna wanni wal lolchiise dimbara walitti hin dhaabne dubbii kiyya kana dhageeffadha nu jaartii wal jalaan fudhanne maallaqa wal jalaan hanne dimbara walitti hin dhiibne ganda tokkotti hin dhalanne girrigirrii miidiyaatti waliin nu buuse bakka ammaaf nu haga'u irriba isin dhogguu kennaaf wal isin ficcisiisuu kennaaf dhiifama yoo jedhan wabillaahi ilkariim nasriin amani dubbiin hin dhumatti jechuudha fakkeenyaaf tokko sii kaasa gaafa Kamalif Daud Ertara turusan ummanni wallaggaati fi kaarsii kun bar warra boksii fi ilka warra yaasa jira birraa gammadii faasi tumamee funuune bar warri kaawaa takku ani sigaleemi amma gaafa kan Daud Ibsaati Profeesar Mararaa Joowari bakka tokkotti jaarsi yookiin sangaa qalaa yookiin naqalaa jedhe san kaaniitiin diimina waliin nyaatanii tura wajjin kan namni waggaa meeqa waliin oodaa ture wal arrabsaa ture arrabni wallaggaa fi arsii wal arrabsaa turte warri Kamaal deeggaruu fi warri Daawudiin deeggaraa ture wal arrabsaa ture waggaa 10 oliin achumaan badee jechuudha. Balaa kana ka qabbaneessuu danda'u yeroo kanatti Nasraa Mubaarakii qofa. Jaarsummaan jara qabbane tokko jiru jaarsummaan hin danda'amu maaliif jaarsummaan namni wal lole kun nama tokkoomi nama lamaami nama sadii miti nama kumaatama hunduu mana barateetuma suuraa kee akka galabbaxee si bira ta'a galabbaxeetuma si bira ta'a Ustaza asa kenna kolfasiifnaan laayifii galee nasiitti ergaa ture nasiin narraa diraachuu didee waraanni kana maan asfachii maanfachii garama isin osoo isin gasii tokko irra jirtan an dhuguma dubbadhaa jiraachuu barbaada
waa tokko sitti ba'an waraanni dhugaa isa kan rabbii dubbachuudhaaf waan nama dhibu wallaahi dhaazii yoo rabbii waraana dubba kiyya anaa ijaare hin beeku malee waraanni anaa jecha hidhatan nama kuma lama sibila jirti waraanni ani isin hidhachiisee isin bobbaasee jiraattan booddeen salphattu dhaabbadha ilaa kunudha wallaahi wabillaahi awwaala kalaa kana hin beeku atuu nan beektee mataa badiyaa wallaahi dhaaziim nama tokkoon sana naa kun hin jenne ammas yoo akka carraa ijoollee obboleewwan ilmaan Oromootiin hundinuu alagaan geessan jiru duula dhaabaa gara kootiin duula dhaabaa bakka gara kiyyaan Mubarak assalamu alaikum. Alaikum assalam asisha Laal jalqaba yaada kennu hubattee ana asliidhaan illee kan jedhaa jiru amma akka jaarsummaatitti illee osoo hin taane atillee jaarsummaa miti naagalee keenaa ta'eera yaada kiyyaa fi xadhumee na dhaggeeffadhu jalqaba. Atillee akka Mubarakiititti dhuunfaa keetiin Mubarakiin bakka buuta malee of bakka buuta malee